Yootun kutatin jechuudha riijitiin kan achi gale aan ofii goote fallaale sagalee ta'an immoo itti qabee sagalee ammaani xahaa caalaa isin tun haarsaa wanni nama keessa beekaan sabaraa jira malee rakkoo qabdan maaliif dubbiin gabaabsi jedhee aaruu miti tokko sin baasa mucaan haasaa ijoollee waan hin taane jedhin waan hin taane jedhi ijoolleedhaan nan aarsi jechuudha. Waa jedhee ijoollee waan hin taane jedhini simiti seenaanan jedhe malee maal simiti maal ilaa dhaggeeffadhaa yoo an waanan kana godheefanii qaba ani dhugaa dubbachuuf yoo isa tokko tokkoon biixxee jettanii gamas gamanas rakkoon jira akkan hubadhe akka yaada kiyyaatti rakkoon jiru hin nyaanne mucaan kun xaahaan kun maallaqa kana hin nyaanne hin dhowwanne garuu rakkoon jiraachuu danda'a maallaqa nama nyaatu miti xaahaan ragaa nan ba'aaf garuu yoo rakkoo gamaa gamanatti deemna ta'e hin dheeressaa nan arga rakkoo deelachuuti rakkoon arge jechuun xaahaan birrii nyaate jechuu miti. Rakkoon arge jechuun xaahaa nattuudha jechuu miti. Rakkoon arge jechuun xaahaa xiqqeessuu miti. Xaahaa xiqqeessu waan kanaan alatti jechuudha. Yoo keessa galleeffattash na ta'e haasaa danuu kaasuu danda'a. Gama siitii gama isaatiis jechuudha. An kana baqaniyyii hin gabaabsinaa jechuudha. Xaahaa kana fakkeenyaaf akka inni qulqulluu ta'e amaneera. Yoo qulqulluu ta'es immoo yoo haasaa keessa deemtee haasaa funaantee haasaa hiitee hidhaa hiikta ta'e jara lachuu waan gaafatamu jiraachuu danda'a. Dogoggora argamuu danda'a. Dogoggora argame jechuun immoo xaahaa maallaqa namaa nyaate jechuun akkanatti nu hubatinaa. Isa kanaaf ani gama sana lachee nuti intalli ariifachuu barbaadee fi xahaan nama onlaayiniidhaan tarii ta'e miidiyaa kana irratti amma tokko beekamtii qabuudha, hubannoo qabuudha. Nama hedduu hiriyoota hedduu qabaa, nama namaa walitti dhufeenya hedduu qabu, nama gurguddaa illee walitti dhufeenya qaba xaahaan. Intalli durbaa dogoggoruu dandeessi. Innan jedhe waan fayyadameef hin qaba jecha kan. Gabaabsuu irratti fuulleffachuufan baay'eesaa. Maaliif xaahaan akkanaa waliin taa'ee mormuun barbaadu. Maaliif akka taa'ee mormuun barbaanne xaahaan hiriyoota hedduu qabaa. Namoota hedduu walitti dhufeenya qabaa. Abbaa soddaati. Fiigalee maqaa isaa akkuma eeggatu kana maqaan kee sirriidha jennee iyyaa jirra. Inni tokko asitti hiikkataa inni tokko asitti hiikkataa jechuudha. Yoo gabaabsitee ittiin walii galte qofayyee xumuruu dandeenya jechuu barbaadeetani maahir. Akkasitti hubadhaa. Okay, ishi tokko rakko. Inni kan biraa immoo taadaa fi seenaa dhiisiiti. Gaaffii nuti gaafa nu deebisi. Qoy maayir gaaffii tokkummaa gaafadha. Maayir dhaggeeffadha. Tokkummaa yeroo dhufee nama asirratti himatame viidiyoo banatee footoo fidee daarektii dubbatee ebelu atattuudha jedheerra hasaara. Akkuma sana mucaa kana xaahaan kun bilookiin goone seenaa qaba. Waanan dhiisee qaba hubannootiin jiru. Tokkummaa yeroo namni yaada kennatu miti yeroo yaada kennan nu fichisiisi kan itti deebiitti kenna. Mucaan kun ilaa bilookii waliin goone waa'ee biizinesa biraa waliin haasa'aran waa'ee biizinesa biraa salaamataa waliin jedhaaran ijoollee biyya tokkooti nagaa waliin dubbataaran an kan hin jedhe erga waliin dubbataa jiraatan erga bilookii waliin godhinii xahaa kana dhuftee ituu hin gaafatin waa'ee birrii kana miidiyaa irratti mucaan kun dhibba balleessiteetti. Kuno akmaliin gaafadhu abdii badiruus maayiriinis. Biiftuu kanarratti waliin gala. Waaqa. Qoy dedo obsi. Xaahaan dubbatinati illee na jala. Tokkoffaa akimalitti madheeraa amaariif akkanaan beeku jedhe akimali sagalee wayii ishee natti godheera akkasiin natti itti dubbatte garuu amaariif akkanaan beeku jedhe miti tokko naa jedhe gaafatee dhiisee mirga isaati. Egaa xaahaan sana booda waan deebise qaba. Lammaffaa mubaarikitti himadhennaan ofiite simadhu giroo keeti waan naan jedhe jette kaafte. Nama biraa itti dawwalchiisette kaafte. Sigalee nama itti dawwalchiifte kana fakkeenyaaf akimalitti hidhattee himattee taa'e dheen gaafadha akimalii nama. Natti himatteetti jedha. Maaliif hin gaafanne waan biraatiin walitti deemnaa jechuudha. Mubaarikitti hin dhaqeesii himadha jennaan immoo giroo keeti jedheera. Oon jedhe amma fakkeenyaaf. Egaa. Qoy tokkummaa. Qoy tokkummaa hojiirra jira egaa tokkitti dubbadeen bu'aa tokkummaa dubbachiisi hojiirra jira. Ila ijoolleen ammaan beeku xaahaa kana wallaahi wabillaahi wama fedhe waliin nan dhaabbadha. Garuu akkasin kaalidoon illee wanni isin hubannesu jira har'a. Waan an gabaabsuu rakkadheeftu jira. Utuu isin amma wanta yaade xaahaan kun wama fedhe haa ta'u dogoggoramees haa ta'u waan fedhe haa ta'u eega akkas jedhamee xaahaati qulqulluudha. Eega qulqullummaa qabaataafiyyuu keessaan na barbaadeeti maallaqa namaa nama fedhu miti. Sigalee haqa namaallee nama fedhu miti. Dogoggora immoo jalqaba mudate dubbattee hin gabaabsina innan jedhe kuni
jalqaba irratti xaadhaaf gaariidha. Garuu hubannoo dhabuu dandeessu yaada koo kana tarii nama xaattee yoo ta'e se'uu dandeessu. Dhiifama gaafachiisaa. Otoo keessaan biizinasa biraa waliin haasoftuu dhuftee asirratti qoy akka nama tokkotti waliin haasofna dhaggeeffadhaati. Utuu keessaan dhimma biizinasa biraatti haasoftuu qoy ka tokkuma dhaggeeffadhu kaa. Utuu keessaan dhimma biizinasa biraatti haasoftuu birrii kan kee baankii ofitti deeffadhu jedhi madaamii keetti mituun ni jedhuuni birrii sana ofitti deeffachuutiif isin innoo wana ta'anii birrii sana ofitti deeffatteeti si haayyu. Ishi dhuftee wanna biraatti haasaadhattee asirratti dhuftee utaaltee maqaa balleessuun wallahi sirrii miti kun. Wanna biraatu ittiin haasoftu. Maa kana kamitti yaaddu isin? Inde? Isinoo dhimma biraa kunoo sagaleen nama dhageessise dhagaartu. Nama afurinitti madde jette miti arfan sana keessaa nam tokko nuuf iddee. Arfan sana keessaa tokko ana Khaalido. Tokko ana arfan sana keessaa tokko ana. Okay, shi gara akman dubbadha. Kaleessa maqaan koo ta'ee ture. Mucaan kun gaafa natti himtu jalqaba irratti birriin kun sagaleen koo jira miti kaale sirriitti dhaggeeffadha. Akkuma kaleessa maqaan koo waraabame sana asii kanas waraabbadha. Gaafa natti himtu birriin kun kan godinyaa kootiiti xaahaalin mutu nyaate naan jennaan lakki obboleetti kiyya xaa'aan nama birrii namaa nyaatu miti xaahaa itti siqeenyaan hin beeka siifan gaafa rakkoon qabuun jedhe sini gala miti jedheetan sanaan boodaan sagaleen talatti xaatti miseenjeriin sheer godhee xaahaan immoo miseenjerii keessa galee ilaalle warra Dubaahii dhiirri hundinuun beektan jarri miseenjeriin fayyadaman keessallee hin galle ta'an sun dogongorra na biroo osoo jiru. Mucaan kun deebitee anaani gaafattee tamoo dhiistee taanaan hin jenne. Walumaa galatti dhuftee natti mattee birriin kan godinyaa koo sagalee xahaadhaa sheer gootee tamiti ati. Illaalle ta'an sheer godhus ta'an illaalle an sheer godheera garuu illaalle akka ta'an illaalle nan beeka ta'an ilaaluu na hin gubeyyu. Gaafan sheerii godhu ta'an illaallee nan dhiise. Mucaan kun gaafa natti mattu kan godinyaa koo jettee natti matte miti. Gaafattee tamoo dhiistee taa jettee dhuftee na yaadachiifne tokkummaan beekta waan ta'eef namni hundinuu hojii mataa isaa qaba. Waa namaa assabaa hin oolu ani irraanfadhee dhiise. Kaleessa immoo gaafa na dhuftee asirratti mattu akmalitti maddee jennaan amaariffa akkanaan jiru xaa'aan birrii namaa nyaatu naan jedhee jette. An akkasin jenne jechisii kun akka dogongora ta'e hubadhaa jechuun barbaada. Siifan gaafadhan jedheen kan hin xaa'aan birrii namaa nyaatu jedhe xaarkaa anatu sii fuudha jedheeraan sagalee sana. Hamma dhumatti dhaggeeffattu waan ta'eef galatoomaa. Eeshi dabalataan immoo waa'ee birrii mana irratti galchisiin jirtu. Waan Khalidoo nama jedhe qoy Gurmaatatti kennaa deemna Maahiroobs. Amma fakkeenyaaf xaahaanii argine. Qoy Maahiroobs. Waan amma Khalidoon jedhe. Waan si gaafadha waa wayitti dabalata. Obsatis. Khalidoo irratti yaada Khalidoo irratti waa dabala. Waan si riikoordii keessaa tokkummaa. Ani mucaatii sanaan nagaa miti harreefi nagee bada sagalee xaa hunda sanatti ergee mucaa sanaan nagaa miti ittiin haasa'an jiru ega jettee. Bilbila naa kennaa mucatti bilbila naa kennaa ammaa isaa isaati. Jirri ishii haaratti galuun qabu jechuudha baadatan walumaa galatti ishii makana ishee shakkii. Haasaa ila waan amma Khalidoon kaase keessatti waan akka deebiitti ta'u tokko. Ila masanjara dhuguma Dubaayitti sagalee malee bilbila hin dalagu. Aadi fireendii walii yoo hin taane fakkeenyaaf Akimaliif Akimal Naasirii fi Xahanuu aadi fireendii walii hin taane hin argu. Waadi fireendii walii ta'an immoo tarii ilaaluu qaqqabuu dhiisuu danda'a. Akimalitti himatteeti eenyu ta'us qaqqabuu dhiisuus Akimalitti karaa tokkoon himatteeti yaadachiifanne deebitee kun akkuma jirutti ta'a lakkoofsa seenaa kennaa lakkoofsa mucattiinaa kennaa. Abbaa birrii fidaa. Wallaahi tokkummaa rakkoo qabdaa akka keetti murteessuun qabaare akka rabbiitti murteessa malee. Hanga abbaa fedhe yoo ta'e dhugaarraa ol ka'uun hin jiru. Xaahaan dhugaa qaba. Dhugaarratti haasaan haasaa yoo haasaame haasaan haasaadhuma dhalala. Hin dheerata hanga baabsuu yaadama. Haasaan yoo haasaame gara lachuu ilaalamee haasaama. Kanaannaan erga lachuu haadhumu wedhan kanas. Jennoon koo aanti laa nyaanne akka inni nyaanne ragaa kun namni kun sadan sila. Amma mucattiin beeku eessa akka taate hin beeku. Garuu xaahaan hin beeka. Xaaha gaafa hin beeku xaahaan badaadhaa jedhaan jiru ammallee. Xaahaan kun nama gaarii dheedhii amma nama gaarii keessaa tokko dheedhii nama nu keessaati. Nama nammoo wanaatti maallaqa namaa namni komate keessaa nama ija addaatiin ilaalee fi nama haqa namaan barbaanne ta'u ragaan ba'a utuu isin ittiin jirtanu. Garuu xaahaan jaalladhe illee bakka natti fakkaate bakka dhugaa jiru tarkaanfadhee murteessee hin darbu. Ariifadhee murteessee hin darbu jechuudha. Irra caalu gabaabsuu dhumatu gaariidha. Lakkoofsa mucaanaa kennaa ammayya. Lakkoofsa mucaanaa kennaa. Seena naa ergi lakkoofsa mucaa. Waa istaappiidhaan naa ergisiisuu di. Qoy amma itti dawwaleen si dhageessisaa keessa gadi lakkoofsa baafadde. Lakkoofsa naa kenna. Lakkoofsa naa kenna.
Nan bilbila. Okay. Lakkoofsa naa ergi. Abdi. Garuu wannan immoo utuu lakkoofsan fudhatiin dubbadhu mee xaha waa gaafadha. Xaha namni maallaqa kana siin dubbatee sirra galche eenyudha xaha? Yoo tokkummaa maal jetta? Inni maallaqa sirra galche namni si walii galee fakkeenyaaf maallaqa kana sirra galche siin haasa'e eenyuun isa inni siin haasa'e waa'ee maallaqa kana sirra galchuuf kan siin haasa'e. Awwala mucaan kun awwaluma gaafii gaafachuu barbaadu dhugaadha. Roozaan natti ganite. Ishiin kun Roozaa dhamoo seenaa? Isii Dubaay ishiin kun. Isii Dubaay. Roozaa dhamoo seenaa? Maalis abbaa dabrii taatee naan dubbattee turte waan ta'eef jennu. Miknaatum himuudhaan kan nama Isiin kun isii Dubaay kan Dubaay maqaan maa inni? Isiin Dubaay maqaan maa inni? Isii maallaqa suudhi isii sirra galchite miti si'uun. Isii kaan. Kanaafuu isiin asirra jirtu Roozaa jedhamti. Isiin Dubaay natti isiin Saawudii natti himtatti dubbataa turte an maqaa isiin beeku. Kanan beeku isii kana dhugaadha kun. Okay, addee biigaa seenaa. Isii dhuma kanaan haasofte ati ta'a. Al tokko qoyi tokkummaa qoyi. Ayyee yaasa. Maal jedhanii maqaa kan koo balleessaa jiru jettee dhattee biyyattii madheen jira. Kanaafuu mucattii lakkoofsa mucattii jettee lakkoofsa mucattii qaxxaanaa kennite. Mucattii lakkoofsa koo mucattiidha kenniteetti iimoorraan. Mucaan batadagaaminaa dawwalaa turte iimoorraan jechuudha isiin sun deebiseeraa fi akkanatti sirreeffadhuun jedheen achumaan badde. Takkanaan dubbattee hin beektu yeroo sanaati. Yeroo sana gaafattee yeroo sanaan dubbatte achumaan takkanaan dubbanne ambirii jira deeffatanii jedheen yeroo mucaasiin kunis waan biraa keessa galtu an ol deebi'een doom sagalee waliin dhaggeeffanna wallaahi ani sitoon barree hadha lakkoofsisii bareen kan daganaa sagalee ol deebi'ee dhaggeeffadhu wallaahi alaazim jechuudha. An waa'ee biizinesaa kana nan dubbadhu an mucaa isii haadha birrii ta'uu isiin beeku. So ammas taanaan birri mucaa na bira jira baaseeraa fi kaleessan baasee fiilda fiitii keessan hunda biratti an kanan dhugaan kiyya baramuu kanan barbaaduuf hundi namaa kan akka inni hawwatu barbaadu gin lakkoo maqaa namaa fudhatanii fiiguudhaan dura waan hundaa yoo xiinxalanii bira gahanii kaanii dubbachuu wayyaa jechuudhumaafanii birrii mucaas immoo waan isin jettan anseefan godhaa uummata nama 2,300 jira yoo namni tokko waa balleessu iyyuu namni kun waa balleessuu hin danda'u waan ta'e jennaan kanan barbaadu garuu mucaan kun dhugaa jiru dubbattu maaliif kana dubbattee dhiifammoo maatii fi naaf gaafattu. Ni dabalataa. Dabalataa isaa keetii tokkummaan lakkoofsa fuudheeti itti nu dawwalaa mucatti. Ni dabalataa ammallee namni ilaa tasgabbaa ijoolleen namoonni tokko miira tasgabbii ilaala. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee qamaa ture inni illee gaafa viidiyoo minaaminni nasiifachi jedhamu ittiin tollee maaliif na hubachiifamne waan jedheef jechuudha. Namni waan laayivii irratti waraabamu immoo hundi nu laayikee inni kaan waraabaa.